Nagaan Waaqayyoo isiniif ta'u akkam jirtu waan baay'ee tokko na dhibeen akka hin dubbadhuuf na fide tokkotu jira har'a. Innis waa'ee saba Oromooti. Uummata abaa arraba badeenooti. Uummata maalii kanachuu fedhe inni. Maaliif beektu amma mucaaleen gala torban aduuti guyyaa ja'affaadhaaf. Guyyaa ja'a gidduutti 812 kaasanii du'aa ishee jechuudha. Miliyoona gashan. Sa'aatii isheen jirtu sa'aatii isheen hojicha hojjettu arrabsoo ajaa'ibaan jala ya'a. Amma deemee garuu akka nama ishee yaaduu fi miliyoona galche. Saba reeffa miliyoona gashu. Saba akkasii. Mee attama guun. Akka yaada kootti. Maaliif erga namni du'e, erga namni dhukkubfate, erga namni rakkate, erga namni kufe waa'ee namaa odeessina gaafa namni lubbuun jiru gaafa namni gargaaruuf yoo ta'e kan nu dandeessu yoo ta'e wallaanuuf yoo ta'e kan nu dandeessu yoo ta'e maaf isaaf hin birman. Namoota lamaaf miidiyaa kanarraa iyyaan ture. Barsiisaa Birraatuuf Kalaa nama jedhamu erga waggaa 3 wayii dhukkuba kalee lamaan feelli ta'e rakkatu ammarraa kan ciisu magaalaa sabbataa kan jiru hospitaala Filowaatti yaalamaa kan jiru akkasuma obboleettii keenya Tsaayeetti Lawuu dhukkuba kaanseriin qabamtee magaalaa Buraayyuutti kan rakkachaa jirtu. Daa'ima waggaa 7 daa'ima waggaa 1 kan qabdu. Kan rakkina ulfaataa keessa jirtu. Warra akka lubbuun jiru akkasii maaf hin gargaaru. Gaafa namni du'u maaliif dhattanii nama waa'ee namaa duwwaa odeessitu. Waa'ee namaa duwwaa maa daawwattu. Baay'ee na dhibanaa. Tokko kana lammaffaa erga namni addunyaa kanarraa ba'e namni sun nu darbu. Isa jiruuf maaf iyyaadha. Isa jiru irratti maaf duulla. Isa jiru irratti maaliif gadi baanii hamaasaa odeessinu. Sagana tokko saba Oromootti na baay'ee mana dhukkuba. Saba biraa miti. Sabuma kee. Kanaafuu waan sirreeffachuu qabu yoo qabaadde laamite qixa kanatti dogoggorte qixxi kun sirrii miteedhaa koomentii naa ga'a. Waan jabeeffachuu qabu immoo kan ammoo jabeeffaddoodha. Mi'aan maaliyyuu immoo sabiskiraayib dhaqaa godhamee nan jira. Gaafa nduu 100,000 nan galchinaati. Ammuma dhaqaatii sabiskiraayib naa godhaati waan hojjetu daawwadhaa. Obboleettii nuti hin gadda garaan koo baay'ee dhukkuba. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e du'a Hacaaluu Hundeessaa fi du'a mucaa kanaa caalaa wanti na gaddisiisee jiru. Akkaataa isaaniitti du'antu nama gaddisiisa waan ta'eef. Dhugaama dubbii dhalaa. Garuu yeroo namni jiru maaf namaaf hin hojjennu maaf namaaf hin dubba maal gochaa dha yoo jettan immoo nama hojii qabu nama carraaqaa jiru saantima tokko tuun fudhatin piroomooshinii hojjedhaan. Isa kanaaf fakkeenyaan. Saantima tokko tuun hin fudhatin piroomooshinii hojjedhaan mana hojii isaa deemu. Kan ammoo namoonni baay'ee irraa gaafatu. Ergasii sappoorta na godhu na jaallatanii hojii koo jaallatanii. Nun madda galii duwwaa ta'uu hin qabu. Madda walii yaaduu ta'uu qabna. Yuutuubiin Beetukuu Imaanaa Ofishaal jedhu kana sabiskiraayib godhaa. Yaadichi yoo isinitti tole namaaf sheer godhaa. Eebbifama.